kenna. San booda immoo performansiin irraa akkam akka ture egaa waliin mari'anne booda barreeffamni boruuftaan maxxanfamu jira. Barreeffama sirriitti illee bifa kanaan ibsa walii godhaa waliin mari'achaa deemnaa. Akeekni isaa takka kaayyoo waan kana godhu hubannaa walii kaasuu irratti kan fuulleffateedha jechuudha. Egaa akkuma jedhe waggaa lamaaf ta'a Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu dhimma hulaa galaanaa ajandaa godhee dhiibaa ture. Jalqaba gara Somaalilaandiidhaan yaalame sunis bakka hin geenye. Saniyaas immoo gara Asab takkaahuu gara Eertiraa irratti kan fuulleffatame ololli hedduu oowweeti kan deemaa jiru. Keessattuu haasaan torban dabre paarlaamaa irratti godhame ka miirri isaas hedduu ol ka'e ka ho'i isaas hedduu ol ka'e waan ta'eef deebiin gamaa gamanaa biyya keessa biyya alaatii Israa'elis dhufaa jiru kan ol ka'e waan ta'eef kanarratti yaada barreessina. Akkuma barreeffama keessatti agartanitti dubbiin hulaa galaanaa kun dubbii ijoo biyyaati. Ijoo istiraatejii biyya saniitii fi naannoo saniif hedduu murteessaadha. Wanni akka waan kanarratti sirriitti barreessuuf na kakaase Abiyyii fi dabballoonni mootummaa dhimma kana hedduu gama tokkoon ho'isanii gara kaaniin garuu akka dhimma salphaatti yeroo gabaabaa keessatti humna xiqqaadhaan injifannoo argachuu hin danda'amu irratti kan dhiyeessaa jiranii. Haasaa san keessatti olaaltan nuti uummanni Itoophiyaa miliyoona 130, Eertiraan miliyoona 3, Itoophiyaan waggaa tokko keessa miliyoona 3 dabalti yeroo gabaabaa keessatti irra facaanaa kan jedhan agarraa. Kun asaasan booda namootumaan tokko tokko hoggan gaafadhu namni gariin keessatti warri diyaasporaa jijjiiru kun tokko tokko vakeeshiniidhaaf Asab deemuudhaaf qophaa'uudhaaf yaadi hundi akka jiruun arge. Kanaaf mi'a fachaa xiqqoo wanni kun akka laaffisanii ilaalan kanaa miti. Laaffisanii ilaalanii wakati deeman taate balaan isaa akka biyyaattis akka sabaattis guddaa waan ta'uuf waan kana wal barsiisuu qabna kan jiru irraa kanatti deemnee jechuudha. Haalli kun hagamta akka laafaadha. Hagamta akka xaxamaadha. Humni Itoophiyaan amma keessa jirtu, haala Itoophiyaan amma keessa jirtu buufata doonii Asab humnaan qabachuudhaaf dhuguma ni dandeessisaa eega jiru fuulleffannaa xiinxala kanaati jechuudha. Lola biyyoota lamaa egaa Itoophiyaan Asab humnaan qabachuudhaaf amma kabiideessaa jirutti humnaan qabachuudhaaf lola biyyoota lamaatu gaggeeffama. Lola Eertiraa fi Itoophiyaatu gaggeeffama. Lolli biyyoota lamaa keessaa kamtu mo'achuu danda'a? Lolli kun hagamta akka dheerachuu danda'a? Aarsaa hagamta akkas kafalchiisuu danda'a? Bu'aan isaa hoo maali jechuudhaaf ulaagaalee gurguddoo hedduu jira. San keessa warri gurguddaan 5 irratti fuulleffachuu dandeenya. Tokko jabina humna waraanaatii fi humna nageenyaa biyyootaati. Lammaffaan hiriiraa fi hariiroo waraanaa takkaa'uu guuza gamni lamaan baafachuu danda'u jechuudha. Guuza jechuun gama dhaladheetti jigii gama jiddu galeessa Oromiyaatti kan jedhamu kana jechuudha. Sadaffaan hamma deeggarsa hawaasummaa biyyoota lamaan san keessaa dhufuudha. Afuraffaan immoo haala diinagdee yoggaa jennus guddina isaa akkasumas baasii biisuun baasuu jechuudha. Shanaffaan dhageettii dippiloomaasiiti. Yeroo murtaa'aa tokko keessatti yeroo ammaa fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota ollaa weerartee waraanaan injifattee hulaa galaanaa san qabattee itti fayyadamuudhaaf wantoonni 5 kun guutamuu danda'uudha qaban jechuudha. Jabina waraanaa cimaa lolee mo'achuu danda'u. Guuza warra kaan irra wayyaa biyyoota ollaatii fi biyyoota biraatirraa guuza jabaa deeggarsa hawaasummaa uummata biyya ofii keessatti deeggarsa hawaasummaa cimaa haala diinagdee lola san baadhachuu danda'u akkasumas dhageettii dippiloomaasii dhiibbaa dippiloomaasii yookiin immoo firoota dippiloomaasii qabaachuudha barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhimmoota 5 kana madaalleeti kan lolatti deemnu. Humna waraanaa irraa yoo kaanu taate raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Egaa lola kana geggeessuu hunda caalaa raayyaa ittisa biyyaa ta'a. Raayyaan ittisa biyyaa takka makkalaakayaan takka naashinaal armiin Itoophiyaadha yeroo ammaatitti lola biyya ollaa
tokko wajjin godhee lola biyya ollaa sanirraa takka sirna biyya ollaa san jijjiiree takka lafa takka irraa muratee qabatee turuu ka dandeessisu humna qabaa jennee yoo ilaalle hin qabu ka jedhudha. Maaliif tokko seenaa waggaa torbaati kan haasaa jiru. Waggaa torban irraa warri wayyaanee godaanee Abiyyi aangootti waggaa dhufu waraana warri wayyaanee jaarrate kan dhaale. Waraanni sun dantaa murna sanii bifa fayyaduun jaarame. Abiyyi dantaa isaatii bifa ta'uun haaromsuudhaaf waggaa tarkaanfii fudhatu tarkaanfiin inni fudhate kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Haardweerii qofa keessaa jijjiiree jechuudha. Qondaalota, jeneraalotaa fi qondaalota adda addaa sabaan Tigree ta'an keessaa baasuu bira dabree hojiin riifoormii keessattuu imaammata isaa jijjiiruudha. Fi akeeka tokko loltuun tokko waggaa fuula deemu waan du'ee ajjeesuuf qabaachuu danda'uudha qaba. Heera mootummaa tiksuu fi abiyyootawii dimokiraasii tiksuu ture. Mee bakka jirtanitti gaafadhaa. Bara bilxiginnaa tana akeekni raayyaa ittisa biyyaa maali kan jedhu loltoonni kunuu sirriitti leenjiin hin kennamne jechuudha. Egaa raayyaa ittisa biyyaa leenjii gahaa bifa yaadaatiin himatan jarri gara lola riphee loltummaa miidhaa sadarkaa mato alaqaa shaalaqaa irra jiru saaxilametu lolli Oromiyaa ammoo fideef kun loltuu kana kana ajjeechaaf ka du'aa bira dabree saayikooloojikaalii rakkoo keessa geesse. Lolli naannoo lamaanitti godhamu lola sabummaaf sabboonummaa irratti hundaa'e waan ta'eef ilaalchi sabummaaf ilaalchi sabboonummaa sabarratti hundaa'e. Etno naashinaalizim waraana kana seenee akka daran dadhabsiisu godhe qoqqoodamni akka keessatti dhufu godhe jechuudha. Amma kan loltoonni obootii fi loltoonni faannoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa 100 hoggaa booji'an ka agarru kun lafaa ka'eeti miti. Waraanni kun waggaa 7 lola keessa ture nuffee jira. Ajajoota jajjabaa dhabee jira. Ijoollee baatii 3 leenjisaniitti naqan kanatu deema. Ijoolleen kun immoo waan loltuuf indoktrineeshin gahaan waan ittiin godhamneef seenanii miidhaa keessa seenanii jechuudha. So lolli keessattuu waraansi naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti godhame kun miidhaa fide lolli dheerachuun immoo waliigala exhaustion keessa geessee jira jechuudha. So waliigalatti humni waraanaa Itoophiyaadha. Keessattuu humni lafoo sadarkaa biyya ollaa tokkoon wal lolee lafa ollaa tokko qabatee ittisee ittiin deemurra jiraachuun isaa hedduu shakkisiisaadha.
Haya humni lafoo amana laaffatee kanaafuu humna qilleensa halaallu. Abiyyi amma kaadiroota walitti qabee hoggaa haasa'u yeroo baay'ee even actually paarlaamaa irratti illee dubbata. Nuti lola jaarraa dabaree lollu lola ammayyaa lollaadha. Wanni inni ittiin dhaadatu olaantummaa humna qilleensaati. Dhugaadhaa waraanni Itoophiyaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa olaantummaa humna qilleensaa qaba kan warra Eertiraatirra. Dirooniinis bara ammaa kana keessatti bara ammayyaa kana keessatti lola godhamu irratti dhiibbaa guddaa godhamtu addunyaan hundi kan irratti walii galu jechuudha. Garuu waan mootummaan kun uummatatti himaa hin jirre jira. Tokko humni qilleensaa Eertiraa akka amma dabballeen haasoftu kanaa miti. Torban dabree yoo agartan hoogganaan RSF kan Suudaan sun waan dubbate qaba. Gaafa lolli Suudaan dhoowwu xayyaaronni Suudaan akka jirutti Asmaraa jiru jechuudha. Xayyaaronni lola kana keessatti hirmaachuun isaanii oola. Lammaffaa gaafa lola Tigraay dhugaadhaa biyya olaantummaa diroonii qabaachaa ture. Amma diroonii biyyaa miti shiftaan illee diroonii argachuu eegalee jira. Yoo yaadattan amma humnoonni daldala seera alaa irratti hirmaatan kaarteeliin kookeenii adda addaa nagadan kun biyyoota Laatiin Ameerikaa keessa jiran diroonii bifa adda addaatiin fayyadamaa jiran. Kanaaf dirooniin qofa qaba kan jedhu sunillee of eeggannoo guddaa gaafata. Dirooniin bakka adda addaa jira. Kana eeguun barbaachisaadha. Qabxiin biraa ani gadi jabeessee dubbachuu barbaadu haga feete olaantummaa qilleensaa yoo qabaatte humna lafoo cimaadhaan ala lola fiduun lola mo'achuun amansiisaa natti fakkaatu. Fakkeenya lamaa sadii isinii kaasuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Yaman yoo fudhattan bara 2015 irraa kaasee waggoota 4 biyyoonni ciccimoon Suudii fi Imiraat halkanii guyyaa qilleensaan itti roobsaa turan. Ifatanii dadhabanii keessaa bayan jechuudha. Kanaaf diroonii qofa abdatanii takkaa humna qilleensaa qofa abdatanii lolatti deemuunis booda salphina fiduu akka danda'u of eeggannoo gaafata. Tigraay illee qofa abdan taate Abiy olaantummaa diroonii qabaatee miidhaa guddaa yoo geessises fakkeenya yoo yaadattan Nooveembar 2020 hogga lolli eegale yeroo gabaabaatti mo'achuu danda'ee ture meeshaa qaban harkaa dha'ee. Riphee loltummaatti deebi'anii tarkaanfii fudhatanii garuu dirooniin bu'aa buusuu hin dandeenye. Kanaaf kanas hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Dhimmi lammataa waa'ee waraanaa hoggaa yaallu keessattuu hoggaa yaadnu waa'ee waraana biyyoota lama hoggaa yaadnu qabxiin lammataa of eeggannoodhaan yaadamuu qabu hiriiraa fi hariiroo humnaa takkaa'u guuza lola kana keessatti hirmaachuu danda'an. Lolli kun kan asirratti akka qayyibatattaniin barbaada. Lolli kun lola biyyoota lamaa qofa interstate war qofa ta'uu hin danda'u. Lolli bara 1998 Shaabiyaa fi Wayyaanee jidduutti godhame lola biyyoota irra jireessatti lola biyyoota lamaa ture. Deeggarsi haa jiraatu malee deeggarsa lafa jalaatti kan godhamaa ture bifa adda addaatiin. Lolli primarily lolli baadimmee jedhamee beekamu sun raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa Eertiraatu wal waraanaa ture. Lolli waggoota kurnan asaanaa kana keessatti addunyaarra godhamaa jiru lola akkasiiti miti. Lola guuza dho'isaa qofaan osoo hin ta'in ifatti humnoonni adda addaa keessatti hirmaatan. Amma Itoophiyaa fi Eertiraa kan hoggaa laalle lola bifa sadi qabu. Lola sadarkaa sadi qabu godhamu deema. Tokko kallattiidhaan mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa yookiin waraana Abiyyi fi waraana Isaayyaas jidduutti godhamutu jiraata. Lammaffaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa riphee loltoonni humna waraanaa guddaa qaban. TPLF, Faannoo fi OLF. Waan jiraniif lola kana keessatti gariin kallattiidhaan ifaan ifatti gara Eertiraa lolanii kan seenan humnoonni Tigraay gara akka deemaa jiraniif. Warri ifattuu warra Eertiraa wajjin hin dhaabanne immoo carraa raayyaan ittisa biyyaa naannolee keessa bahuu sanitti fayyadamanii haleellaa mootummaa irratti geessan waan cimsaniif naannee qaama lola kanaa ta'uu jechuudha. So it will have an intrastate war. Interstate war akka biyyoota lamaatti intrastate yookiin immoo domestic warfare qabaata rebeeloltootaa fi mootummaa jidduu. Kan sadaffaa immoo regional war lola naannoo gaanfa Afrikaatti ta'a.
Fakkeenyi tokkoon isin kenna. Sudaan amma yoo fudhattan milishaa warra RSF fi humna raayyaa ittisa biyyaa bakka lamatti dhoowwee wal lolaa jira. Achi keessa kilooxoorii tokko lama humni Tigraay jira. Gama warra Eertiraanis hirmaannaan akka jiru himama. Warri Ijipti gara qilleensaan deeggaraa jiru. Itoophiyaanis dhiyeessii meeshaatiin gargaaraa jirti jechuudha. Gaafa lolli Eertiraa fi Itoophiyaa dho'e Sudaanii fi Itoophiyaa jidduu daangaan hin jiraatu. Humnoonni kun walitti makamuu jechuudha. Walitti gabbaqaqa. Kallattiidhaan humnoonni sadan keessatti wal lolaa jiranii fi humnoonni Eertiraa humnoonni Itoophiyaa walitti banamanitti lola yoo xiqqaate humnoonni qaama 4-5 ajajaman. Hameeti, Burhaan, Isaayyaas, Abiy, Marroo, Dabratsiyoon fi Zammana fa'aa of keessaa qabutu hirmaachuu ta'a jechuudha. I want you to understand the enormity of the complexity that will come with this. So, kan hubachuun barbaachisaadha. Kana boodaan immoo warra 4-5 kana boodaan immoo warra ulee ergisuutu dhufuu ta'a. Gama Itoophiyaatiin Emiraat shakkii malee deeggarsa itti fufti. Gama Eertiraatiin Ijipt shakkii malee hirmaannaa arraa argaa jirtan. Suudiilleen kallattiilleen ta'uu baatu duubaan itti dhufti jechuudha. Akkasuma akkasiin bal'isaa deemuu dandeenya jechuudha. So hiriira hariiroo amma deemaa jiru kuni akka amma guuzatti wal yaamee wal afuufuuf taa'u akka ta'e hubattanii akka itti deemtaniif. Qabxiin biraa akka hubattan barbaadu lolli kun lola daangarraa amma akka itti dhiyeessaa jiran akka waan lolli kun Eertiraa keessatti akka daangaa Eertiraa irratti godhamuu deemutti fudhatan. I believe that's a mistake. Kun dogongora. Lola Eertiraa amma dura godhame 2 haa fudhannu. Lolli zamana Haile Sillaasee fi Dargii godhamaa ture Eertiraa keessatti. Naakfaatti, Afabat keessatti, Masawwaatti godhamaa ture. Daangaa gammoojjii Eertiraa keessatti godhamaa ture jechuudha. Lolli baadimmee jennuun immoo kabara eeganutuu dhalanne booda godhame kun yoo daangaa Tigraayii fi Eertiraa takkaa'u daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti gad siqee godhame jechuudha. Lolli amma dhufu kuni hedduu gadi siqa. Raayyaa gaditti yoo inumaatu gara Abbaayitti siquu baate raayyaa gaditti eegalaa jechuudha kun. Walloo irratti eegalaa jechuudha. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa bara Dargii hanga Eertiraatti to'annoo waan qabuuf riphee loltoota Eertiraa Afabatii fi Saawwaa keessatti haleeluudhaaf kan hirmaachaa ture. Bara Mallasaa immoo Baadimmee, Shiraaroo, Buree irratti kan lolaa ture. Bara kana Tigraay keessaan dabree loluu hin danda'u. Maaliif Tigraay gara kaan fudhatti? Carraan Eertiraa bira gahuu hin danda'u gara 2 qofa. Yoo akka yaadan kan humna Tigraay guutuutti daakanii bira dabran sun waan walaalamu ta'e gara Affaarinii fi gara Matammaatiin gara daangaa Sudaanii. Akkuma isin jee gama Sudaaniin lolli jiru sun san laafaa hin godhu. Gara Affaar kanaan immoo haalli qilleensaaf teessumni lafaa Itoophiyaadhaaf kan aanja'u akka hin taane warri lola 1998 irratti hirmaatan loltootas warra siyaasaas hedduu isaanii dubbiseen jira. Akka malee ulfaataadha. Ho'isaas haalli qubsuma lafaa isaatis laaftutti amma yeroo baay'ee faarsii bultoonni tokko lafa qalloo asab gabbuutti san laalanii fiiganiituma waan bishaan seenuu danda'an itti fakkaata. Lola 98 hanga ulamaa godhame lola baadimmee jedhamee yaamu kana keessatti waraanni Itoophiyaa lakkoofsa guddaan kan wareegame gara Buree kanarratti jechuun gara Affaariin godhamu kanarratti. Bakki injifannoon guddaanis itti hin argamin boodallee araaraan waliigaltee Aljarsiin akka dhumu shoora taphate keessa gara Affaar kanaan waan ta'eef achiin dhiibuun baay'ee rakkisaa waan ta'uuf lolli kuni gadi siqee akka lolamu hubachuun barbaachisaadha. Guuza biyya biroos akkuma isiniin jedhe lolli yeroo ammaa biyyoota adda addaatti godhamu kun lola biyyoota